جمدوا أنا ميت تاس قباي نمني فوق اللجانة نياتي وفين دودبتا جران تاس قباي أفان ديرتي نتانا ما وجنين هاسوجرا calm down نتي أفان إندب سيف دفياني سيف دفي كوي تاس قباي رجع فدو غافي سنتر رومو تكسر راس والجلا دقا غافي تجابة شو بربادة تاس قباي واني سنبيكو آشا سما إسا بوتوچو جالة آشا تاس قباي غافي سجافة دو رجع فدو ولا كيف دا آشا تاس قباي سيجالة آشا تاس قباي وغما قوقم تويو تاتي رجع فدو غافي سيران سجافة نقفانا ديبس سيارسو في الدمنة غافي سجافة تشوفو في أنا كنت على أورومو تكتي أرودان دراتي أرتيلو لودان دراتي غافي سجافة تمو تاس قباي ديبس إيجا أمو مرمود أبسنت إيجا وان تكوب سنت ياد تكوب سكتو إيجا سنت غافي سجافة دونا ديبس I'm ready أوكي غافي سجافة أوكي غافي نان سجافة دو كمال هبو guyyaa kam wareegame akkamitti wareegame nuu himiati guyyaa ji'a jaha guyyaa 11 lola shirkatti ta'e irratti wareegame gaalama keessatti okay galatoom qoy abdi cadi qaba nusi waan quba qabnurraa hin himna waan ta'eef qoy gaalama keessa gaafa okay gaafa 11 ji'a jaffa gaafa 11 wareegame okay eega wareegame maafi namni kun nama jaba nama dhageettii ummata Oromoo biraa qabu nama dandeettii qabu maaliidhaaf gadi baatanii ibsa ummata Oromooti maaf kennuu dadhabdan dandeettii nama kana qoy dandeettii narraa fixiqa dandeettii namni kun qabu jaallota kaawwaniin adda dhageettii ummata Oromoo biraa qaba dandeettii ummata Oromoo biraa qaba onnee ummata Oromoo keessa jira namni kuni darajaa guddaa ummata Oromoo biraa qaba ijji ummata Oromoo illee isa bira jirti qalbii ummata Oromoo illee isa bira jirti maaf gadi baatanii ibsa isaa kennuu ibsa ummata Oromootiif du'eera wareegameera jettanii maa ibsa kennuu dadhabdan eega gaafa san du'e maaf hirmiidhaan nu naachiftanii haga guddaa kanaa nu geessitan deemis gaafii baay'ee sirraa qabaan hin fixanne kana naa deebisa harka irratti kana harka irratti si deebisa seeraaf heera dhaabni itti bultu jira guyyaa kam ebel wareegame jedhamee labsame addi bilisummaa Oromoo isa dura wareegama ture duuti kamaali adda siin jedhee jira laali ilaalcha lama wal keessan fidin seeraaf heerri dhaabni qabu kamaaliif hin cabu seeraaf heerri dhaabni qabu marroof hin cabu seeraaf heerri dhaabni qabu gammachuudhaaf hin marroof hin dhageeffadhu kaasirratti hima marroon du'e jettee biltsiginnaa hafarsitee jennaani gadi baatanii ibsa kennaan turreessin okay na dhagayi dhaabni kennee du'e jedhe dhaabni kennee du'e odaa tarbii jira jedhee ibsa kennaan turre odaa tarbii ibsa kennaan turre biltsiginnaan duute jennaan dhaafii dhagaafatte sii deebisa Kamaal Hebboo haadha qaba abbaa qaba eessuma qaba abbeeraa qaba isaan wajjin kontaaktii godhaa turre gaafadhaa warra isaanii bilbilaatti namni kontaaktii nun goone haa jedhu hin himnu warri jedhe na dhagahi hin himnu warri jedhe haga haalli kun nu qabbanaa nuti gara dhaaba siyaasaa tokko namni hoogganaan tokko wareegame labsi yeroo sanitti hin kennamu seeraaf heera dhaabaati warra waliin mari'achaa turre warri ammoo ardhatti himnu haga haati baadiyyaa nuu dhuftutti sigala namaani akka aashatti qunnametu jira aga haati baadiyyaa dhuftutti ardha yoo himne kana walirratti himuu hin dandeenyu yeroo nuu kennaa jechaa turan gara faamiliitiin gochaa taati faamilii kontaaktii godha dhaabichaa miti himnee jirra okay eessuma isaa butuchoo hin jira nu bira jira ardhaan obboleettiitti yetti waan jedhee himu hin qabu yeroo nuu kennaa haa qabbanaa'u nutis ardha sana dafnee hin goonu akkaataa gaafa guyyaa goototatti himama waraanni wali qabame okay asirratti hima dhageeffadhu obboleettiitti ya dhageeffadhu siifi maasirratti dhageeffadhu wanti dhugaan jirtu akka kanatti eessallee waliin deemnee dhugaa awwaallee eessallee waliin tarkaanfachuu hin dandeenyu bareechaa beeka qooda guddaa irraa qabna waraana adda bilisummaa yoo taate danfa keenya xuruurane si'ii dhaqee qaamaan suuraa waliin kaatee miti danfa keenya xuruuranneetiin itti ergaa dhageeffadhu ana akka keessin arrabsu dhiiga itti dhageeffadhu si arrabsaan jiru itti madaayan akka keessin arrabsu itti madaayan nus danfa itti xuruurannee jirraa nu dhageeffadhu si tanumna dhugaa awwaalaa jirtan itti madaayan
نجرا Leenca kana na dhagee Aasha. Na dhagee kaleessa waa ati dubbataa turte sittani maa dhageeffadhu. never arrabatti Arraba darbaan jiru taas gabbaa'ii na dhageeffadhu akka intala tokkootitti. yaa Okay, taas gabbaa'ii na dhageeffadhu. Walii dhagaa. Kamaan hebboo utuu waraanni Abiyyi gaafa san dhageeffadhu naannaa san lolli hin turre. Gaafa lolli turres quba qabna. Gaafa lolli sun turee qabbanaa'es gaafa kamaan hebboo wareegames gaafa kam wareegame gaafa kam lolli achi ture quba qabna. evidensii fidaa rakkoon hin jirtu evidensii qabdan fidaa Sii dhufa. yaa evidensii fidaa haasawaa miti nuti Gadi isinii bayaati maal lafa fixan. Isinii gadi ba'uu deema waan ta'eef lafa hin fixinaa taa'aati eeggadha ragaa qabatamaa waliin gadi isinii kennanu. Kamaal galchullee hagana arraba dheerataa turte kamaalii kenna har'a kamaalee isaan nu gahe. Yes, Kamal goota ila akka dhageeffadhu waggaa meeqa eektiratti boolla jala awwaaltanii mallaqaan baafannee dhageeffadha ilmaan gantuu nu dhageeffadha. Malladhi isinii goota kenna nyaataatiin malladhi isin nurraa sassaabdan kana boodan jiru Aasha kana bareechi beeki dhugaa jirtu sitti. Kamal hebboo kan nyaate isin. Kamal hebboo jaalattanis jibbitanis akka nadhii gammadaa dhabamsiiftanitti isintu dhabamsiise kana liqimsi dhugaa jirtu sitti himna. Akka Kamal akka nadhii gammadaa ukkaamsitan sanis wallahi hin ukkaamsitan Kamal hebboo sittan hima. Bineensa kadhii galmaa Oromoo nyaata ila kan ni jiru goojeen kun. Dhageeffadhu bineensa dhugaa awwaaluudhaaf asirra baatee hin baroodin akka farda sangaa dhugaa ati awwaaltu hin jiru kana bareechi dhageeffadhu dullacha laguun irraa dhaabate dhugaa gootaa dhugaa Kamal hebboo awwaaluu hin dandeessu. Bareechi beeki. Lukkisi kanas keessa maal godhu dhugaa mala. Ufii nyaachiftee doolaara gaditti ergitee ufii nyaachiftee maal godhuu dhugaarra barbaadda. Maal irra gaafatta? Maal gaafatta? Akka malee gaarfee hoodaa hundeessu nama hooda qabu nama jinaa haasa'u. Nyaadu bineensa kee nyaadu. Hoodan qabdaati laala. Garaatti jira nyaadu. Yaa hoodan qabdaa. Nyaadu garaatti jira. Akka intala kabajaa. Akka intala kabajaa. Bar yoo dhugaa wallaaltan nama arrabsitanii bar yoo dhugaa kanarraa dhugaan isin galtee gaafiin isin gaafatan ofirraa deebisuu dadhabdan nama arrabsitan. Kuni kaayoo injifatamu. Waan an jedhee si arrabsinaa deebis. Okay, si deebisan dhageeffatan gaafii si gaafatan. Waan si arrabsinaa deebis. Gaafii si gaafatan dhageeffatu tura. Maal si dubbii ala si huute nyaata dirgiin goote dubbii ala si huute nyaata itti galchite itti galchamas. Aasha na dhageeffadhu. Cululle Aasha na dhageeffadhu. Aasha nama arrabsuudhaa bilaal. Seera gaafiif deebii nama arrabsuudhaa bilaal. Aashaan kalaama. Ayyee dhaabnee jira. Wal mormu wal seetan dhaabnee jira arraba. Meelaal osoo kabajaa qabaattee callisinaati os jedhi mee abooyinta. Qinqinii nutti harbuufini mee callisii nu dhageeffadhu intalo. Callisii nyaata keessa. Ana arrabsu jira beelaali. Anaan qinqinii jedha. Garaa muka sitti naqaa gad afaan qabattutti. Asirratti sitti fakkaate garaa muka Ana mukana na haasawa hedduun nu hafa Aasha nama guddaadhaami mee usmee walaa dhageeffannu. Guddoo xiqqootti hin taane guddinna kiyya kabajaan itti beekaa tateettee muka sinna ganaayyatu narraan dhoorgitu. Okay, sirraa dhoorge mee usi Aasha tasgabbaay maal Oromoodhaan afaan Oromoo asootafa wal hubachiisuudha dhugaa walirraa hubachuudha malee wal arrabsuu miti bakkitoon mee gaafii si gaafadha. Maal arraba jedhe bee na himaa waan ani arraba jedhe na himaame. Ayyee dhiisi ofirraa dhiisi walaa dhageeffannu. Ila gaafii anamni si gaafadhu kana qofa deebisi Aasha gaafii ani si gaafadhu qofa dhiisi ofirraa san dubbiin harka ammaysiniiti gaafii si gaafanna gaafii dhufteeni dhugaa waraanaa himuu dhuftee bar dhugaa Kamal hebboo himuu dhuftee bar gaafii si gaafannu qofa sirnaan deebisi erga waraana bilisummaa qulqulluu godhuu barbaadde gaafii si gaafatamu sirnaan deebisi arrabaanii miti gaafii nan si gaafadhu ani takkaa nama arrabsu irra deebi'ee si gaafadha. Deebii na gaafadhu akka gaafii irra deebi'ee si dhageeffadhu Aasha. Gafeeti. Okay, well tokkoffaa waraanni naannoo sirkaatti gaggeeffame keessatti akkuma siin jedhe waboon injifannoo galmeesse malee namni irraa madaa'e hin jiru. Lammaffaa naannoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa naannoo Arsii Kamal hebboo qubatan
tokkoffaa Kamaal Heebboorraa waraana hiikachiisan lama jedhe. Sadaffaa nyaata summii keessa kaanii nyaachisuudhaaf itti qopheessan sadi jedhe. Afraffaa gaafii sadi itti dhiyeessan. Gaafiin sadii tokko ilaalcha Jawaar Muhammad qabda. Lama heerri amantaa waraana bilisummaa keessatti hin hayyamamu. Sadi maqaa kan keetiin mallayni akkaawwantii hooggansa waraana bilisummaa bira taree maqaa kan keetiin deemaa jira. Kaayyoon ati deemtuuf kaayyoo waraana kanaatiin waliin qabaturra jedhanii kan dhaabbatame. Bilbilli irraa fuudhame. Qormaanni irratti gaggeeffame. Boodarra lubbuun isaa dhabame. Ati amma maatii isaallee hubadhee qorannoo kana mararraa wanni martuu bilisa jedhaa jirta. Maatii isaa erga hubatte nuti maatii bilbilee maatii gaafanne. Maatiin waa takkaa quban qabnu nuun jedhe. Ati mee eessatti maatii kana akkamitti bilbiltee gaafattee du'ee tasgabbaa jettee moo akkamitti maatii kana hubachiiftee? Telefoona sii kenna. Ani telefoona maatii sii kenna. Eenyu akka wajjin haasa'e. Anuun qaba telefoona anuun qaba anuutti bilbile mataa kiyya. Anuutti bilbile. Na dhagaygaa nama waliin haasa'een sii kenna. Eessuma isaa butuchuu magaalaa ta'e jabe Koloraadoo Danbar jiraata. Namni qunnamtii qabnu kan isarraa arganne kan telefoona isaa wajjin haasa'aa ture. Bakka ati kana fiddaan inni ever hin beekullee arginallee hin dhageenyallee. Waan namni yoo si himate abboo waan kana jira jedhee si himate. Ani bakkaan irraa fide nama guruppii keessatti Kamaal Heebboo waliin wal qunnamtii godhaa ture. Haga ila gaafa inni bidiree irratti marfamellee gaafa inni Gujii irraa ka'ee haga inni Arsii naannoo Baalee deemu hundatti bilbila walirraa qabna guruppiidhaan wal mari'anna viidiyoodhaan waliin mari'anna mallaqa isarratti ergina. Mallayni isarra ergame kunuyyuu xalaata itti ta'e ani nama isaa waliin oolee bulu. Dantaa namaa sitti haasa'an jiru ani. Gaafii irraa qabu gaafii dhugaa irratti hundaa'ee haasa'aa jira. Amma si erga guyyaa waliin haasa'e guyyaa isa walii barreessine telefoona isaa wajjin. Abdii si jammar gaafii sirraa qaba si maali? Ati akkamitti si wajjin haasa'uu akkamitti damma eegdaati si jammar? Ani si wajjin hin haasa'u bareedduuti yadiifama naa godhi. Abdii ani qinqiniidhaan tiisisa irraa damma eeguun aybiidha. Ana na wajjin haasa'u mirgan qabdu. Namicha na wajjin haasa'aa jira. Arrabni kee naa gaya galatoomi. Osoo ana jiru dhugaa gootaan ukkaamsitu akkam. Quba qabna akkuma inni sitti himaa jiru kana deebii isaa gadi nyaatuuti akkuma nyaata nyaatee deebisi.